Nagaan koo sinaa qaqqabuun jedha. Daawwattoota keenyaaf egaa turreef egaa yuutuubii irratti wal agarree akka turre nan beeka. Hundumaafuu har'a wanta siyaasaa nuyi har'a irra jirrutti waa tokko dubbachuu fedhetanii iddoo kanarratti yuutuubii irratti isinii dhufeera. Rakkinni siyaasa biyya keenyaa kun maalidha jennee har'a kaasuu hin dandeenya. Rakkinni siyaasa biyya keenyaa akkuma beektanii mootummaan biyyoolessaa eenyuutiin qabameera. Infraastiraakchariin biyyoolessaa eenyuutiin qabameera yoo jenne afaan tokko aadaa tokkoo fi afaan tokko amantaa tokkoo fi saba tokkootiin kan qabamedha. Kun anuma beekame. Kun gara Sossu Sillaasee jennee fudhachuu hin dandeenye jechaadha. Federaaliin egaa kanaatiin qabamee karaa siyaasaas waanuma Sossu Sillaasee afaan tokko amantaa tokkoo fi saba tokkotu guddisuuf karaa siyaasaa hojjetama. Karaa dinagdees kanumatu hojjetama. Karaa hawaasummaas saba tokkoo fi amantaa tokkoo fi afaan tokko bicha guddisuuf mootummaa biyyoolessaa keessatti waggaa 150 hojjetamedha jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana mootummaan biyyoolessaa fi mootummaan naannoon 11 jira. Naannoo fi mootummaan biyyoolessaa gizee hundaa walitti bu'umsa jira. Mootummaan naannoo mootummaa federaalaa keessa seenanii qooda qabaachuu barbaadu. Karaa siyaasaas, karaa dinagdees, karaa hawaasummaas. Mee amma ilaalame paarlaamaa. Paarlaamaa yommuu ilaallu kana paarlaamaa keessa 178 harki guddaan harka saba Oromooti. Kanaaf ministeera masraa beetii keessattis sabni Oromoo iddoo guddaa qooda guddaa argachuuf afaansaas afaan biyyoolessaa gochuuf aadaansaas aadaa biyyoolessaa gochuuf warraaqurra jira jechaadha. Egaa qabsoon naannoon Oromiyaa mootummaa biyyoolessaa irratti halkaniif guyyaa godhu kun afaansaa afaan biyyoolessaa gochuuf aadaasaa aadaa biyyoolessaa gochuuf sabni Oromoo saba hojjetaa biyyoolessaa keessatti iddoo guddaa argachuuf harka caalaa argachuuf qabsoon Oromoo kanarratti yerootiin kanarratti qabsoon inni godhu guddatee maal gochuu danda'eera? Warra saba tokko amantaa tokkoo fi afaan tokko guddisuu warra barbaadan sana rakkisuu danda'eera jechuudha. Egaa qabsoon karaa saba Oromoo mootummaa biyyoolessaa irratti godhamu sana fashaleessuuf warri mootummaa federaalaa duratti qabatan wayindamoo waggaa 150 bulchaa turan warri afaan tokko guddisanii aadaa afaan amantaa tokko guddisanii saba tokko guddisan kuni
maal gochaa turanii sabaaf sablammii Oromoo irratti kakaasaa ture. Sumaaleef Oromoon walitti bu'ee miliyoonni baay'een Oromoon karaa Oromoos karaa Sumaalees rakkan beela'uu danda'uunsaa lafa isaarraa buqqa'uu danda'uunsaa kun waanuma dhiyoo fagoo hin taane waanuma dhiyoo beeknu gati ta'ee fi kunumti mataan isaa ragaadha jechaadha. Kun ta'uu dide hojjetaan federaala keessa jiran hundumtuu harki bal'aan wanni harki guddaan warra afaan tokko guddisan, amantaa tokko guddisanii fi saba tokko guddisanidha. Hamma dhiibbaan nuti sabni Oromoo isaan irratti yeroo yerootiin godhu kun gatii guddatee dhufee fi har'a siyaasa isaanii gara kamitti geeddaraniiru gara naannoo mootummaa Amaaraatti naanna'anii mootummaa naannoon Amaaraa akka qabsaa'u Oromoo irratti gochisiisurra jiru. Egaa mootummaan biyyoolessaa warri amantaa tokkoon afaan tokkoo fi saba tokko guddisuuf warri tajaajilan kuni maaldha isaan barbaadan? Isaan barbaadanii akkuma kanaatti siyaasas Itoophiyaa kana bulchuuf siyaasnis akka harka isaanii irraa hin buune barbaadu. Dinagdeen Itoophiyaas akkuma duratti harka isaaniitti sassaabaa turan har'as akka harka isaaniitti bahuun barbaadamu. Aadaanis amantaanis hundumtuu hawaasummaan harka isaaniitti bahuu akka harka isaanii hin baane barbaadu. Kanaaf mootummaa biyyoolessaa naannoo tokkoof Oromiyaa walitti buusuun kana geeddaranii har'a maal gochuurra jiru? Saba naannoo Amaaraa kaasanii sabni naannoon Amaaraa akka mootummaa biyyoolessaa irratti akka Oromoo irratti ka'u gochuurra jiru jechaadha. Egaa mootummaa biyyoolessaa keessa warri hojjetan hundumti dinagdeetiin warri sooressa ta'an hundumtu beekaan jiraataan magaalaa Finfinnee keessa jiran hundumti warri kaayyoonsaa afaan tokko aadaa tokkoo fi amantaa tokkoof guddisuu warri barbaadan suni har'a beekaan siyaasaa saba Amaaraa kakaasuutiin karaa sooshaal miidiyaa jechuukooti. Karuma fe'e sooshaal miidiyaa yemmuu feesbuukiin jiraa, yuutuubiin jiraa, tiwiitariin jiraa, iimeeliin jiraa karaa fe'e yoo haa ta'u saba naannoo Amaaraa kakaasuutiin karaa dinagdees maallaqa qabataniitiin gargaaruutiin karaa hawaasummaas karuma hundayyuu saba Amaaraa kakaasanii sabni Amaaraa har'a mootummaa biyyoolessaa irratti akka inni ka'u gochisiisuu danda'aniiru. Maddi socho'a naannoon Amaaraa eessaa ka'e ho'enne warra fedhiin isaanii jalaa tuqame mootummaa biyyoolessaa keessa warra jiran warra mootummaa biyyoolessaa warra bushan warra amantaa tokkoo fi aadaa tokkoo fi afaan tokkoof hojjetan fi jiraata warri beekan warri daldalan warri hundumtummoo dhaqee naannee warra Finfinnee keessa jiran isaan as ta'anii beekumsa isaaniin
maallaqa isaaniitiin saba naannoo Amaaraatiin kakkaasuurra lolatti gaggeessuurra jiru jechaadha. Karaa inni duratti Somaaliyaa Oromoo irratti kaasanii lolan sun jalaa fashalaa'ee har'a gara kamitti darbaniiru naannoo Amaaraa kakkaasanii federaala akka wal lolan federaala irratti akka ka'an gochisiisaniiru jechaadha. Egaa inni asirratti hambaruu nu barbaachisu maddumti lolli naannoon Amaaraa gaggeessu kun eessaatii ka'ee jennee yommaa ilaallu kun Amaara keessaatii ka'ee otoo hin ta'in as mootummaa federaal mootummaa biyyoolessaa keessa warra hin jiran hojjettootatu warra Finfinnee keessatti dinagdee irratti bobba'an dinagdeen harka isaanii keessa warra kaa'an beekota jiraataa Finfinneetu as taa'ee saba sana mataa naannessaa jechaadha. Karaa sooshaal miidiyaa saba sanaatiin mataa naannessee har'a gara ibiddaatti isaan gaggeessuurra jira jechaadha. Egaa kanaafuu maddi rakkina naannoo Amaaraa yeroo ammaa hunkuramu kun maddi isaa achitti ka'e otoo hin ta'in ibiddi hanka'u as hojjetaa mootummaa federaalaa beekumsa siyaasaa warra qaban haa ta'u malee immoo warra sooressi dinagdeetiin cimaa warra ta'an warra dinagdeetiin geeddaran amantaa tokko afaan tokkoo fi sabni tokko haa guddatu warri jedhan walumaa galaan jiraataa warra Finfinnee as taa'anii jiran kanatu itti gaafatamaa jechaadha. Isaan saba hin beekne saba homaa arguu hin dandeenye dammaqsanii har'a ibidda keessa galchuurra jiran. Kanaaf rakkinni siyaasaa yeroo ammaa dhumaatiif hojjettoonni mootummaa biyyoolessaa fi karaa siyaasaas, karaa dinagdees, karaa hawaasummaas taa'umsa isaanii federaala keessatti qaban sana akka hin gadhiifneef har'aaf halkaniif guyyaa qabsoo karaa naannoo Amaaraa godhanidha jechaadha. Kanaaf sablammiinis haa ta'u hundumtuu Oromiyaanis haa ta'u maddi rakkinaa Amaaraa har'a achiitiin maddatu hin ta'in maddi isaan jiru asuma warra jiraataa Finfinnee keessa warra jiran hojjetaaf mootummaa biyyoolessaa warra ta'an daldalaa warra maallaqaatiin cimaa ta'an ta'uusaa akka hubattan asumaan isinii ibsuu nan barbaada. Gatii na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa hamma wal agarrutti nagaan nu ta'a.